Ashama kam jirtu daawwattoota YouTube Margaan Gaasuu official har'a kan hin dhufeef inni jalqabaa sirna galataati guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada namoonni faana koo dhooftanii waan inni YouTube kanarratti maxxansu waan inni barreessu hundumaa hordoftanii laayikii sheerii subscribe gochuudhaan YouTubein koo akka guddatu isinis immoo karaa kanaan isin qofaatoon taane immoo namoonni karaa biraatiin kallattii garaagaraatiin YouTube kiyya fayyadamuu akka danda'an waanuma xiqqoo waanuma nani xiqqoo hin fayyaddi jedhee achirra kaa'u akka namoota bira qaqqabuuf namoonni biraa subscribe akka godhan namoonni baay'ees immoo like fi share comment akka godhan warri na deeggaraa turtan guddaa galatooma beekumsa kooshii xiqqoo baay'ee xiqqoo taate kana namni waan inni itti dubbadhu kana hin hubanne namni waan inni dubbadhu kana hin beekne yookiin immoo waan inni dubbadhu kanarraa ka'ee namoonni akka waa dubbisan ijoolleen akka waa dubbisan qorannoowwan garaagaraa akka gaggeessan keessattuu aadaan dubbisu baay'ee dhaloota Oromoo biratti akka guddatuuf tattaaffiin ani taasisu kana yoo nama bira qaqqabe waanuma jedhuu fi maal osoon hojjedhe gaariidha maaltu namatti siqaa maaltu isinitti siqaa maal jaalattu maal feetu waan jedhu immoo achuma YouTube koo jalatti otoo barreessitanii natti tola fakkeenyaaf seenaa nama seenaa qabu gaafa jennu seenaa nama seenaa qabu nama baay'ee seenessineerra namoota immoo nuti hin seenessine garuu nama seenaa qabu kan namni irra darbe kan innis irra darbe kan sirnis irra darbe kan siyaasnis biyyis irra darbe namoota baay'ee iyyafatamanii seenaan isaanii lafa taa'uu qaba jettanii kan yaaddanis barreessaa achi jala kaa'aa ani immoo sanarraa ka'een amma ofni kiyya danda'etti amma beekumsi kiyya na ajajet qoradhee seenessee seenaan isaa dhaloota dhufuuf akka lafa taa'u keessaa hunda YouTubein koo kun monitaraayizii ta'ee wanti nan hojjedhu hundumtuu hin ta'a jechuudha. Kanaaf waan taa'u kan immoo dhalootaaf ta'a jechuudha. Nu warran darbina wanti hin darbine seenaa wanti hin darbine dhaloota jechuudha. Nama dookumentarii waa'ee Toomaas Saankaaraa namoonni baay'een nagaafataa jirtan waa'ee Toomaas Saankaaraa waa'ee Chikoferaa nu dhiyeessi warri jettanii jalaan nagaggaafattan baay'ee keessantu jiru Chikoferaan qophaa'aa jira Toomaas Saankaaraa walakkaan isin bira ga'eera walakkaan isinii dhiyaachuudhaaf jira waan Toomaas Saankaaraa yoo dubbiftan waan jiruuf jireenya Toomaas Saankaaraa yoo ilaaltan waan garaa nama nyaatu baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Nama dhugaa Afrikaa nama gamtaa Afrikaa irratti ba'ee uffata aadaa keessanii malee hin dhufiinaa gamtaa Afrikaa suufii faranjii nutti uffattanii hin dhufiinaa jedhee nama labse. Nama waggaa tokko keessatti mana barumsaa 350 ijaare nama Appaar Voltaa akka laxaxaba foonii takka cittee as maxxantee takka achi maxxantee takka as maxxantee biyya namuu waa gooti jedhee ishii hin beekne biyya namuu hin jirti jedhee ishii hin madaalle ishumaa immoo wayi qabdi jettee biyya France koloneeffatte takka wantumti tuffatanu gaafa barbaadamu qabdi akka jedhan san Afrikaa keessatti biyya namni maqaa ishii hin dhoofne biyya gadiitti jedhanii gaafa lafa kaa'an ishun biyya gadii kanatu abbaa argate nama ishii koloneeffatu nama sirna bittaa jala ishii galchu nama sirna garagalchi nama kolonii jalaa biyya isaa baase goota qobaasaa jijjiirame garuu dhaloota inni jijjiireen nama nyaatan waa'ee Toomaas Saankaaraa wanti guddaan isinii qophaa'uuf jira isas ilaala inni xumuraa namuu na gaafata yeroo baay'ee margaan waggaa amma kanaa keessatti waa dubbisu malee waan barreessu margaan waggaa amma kanaa keessatti jireenya dhugaa namni dabarse jireenya dhugaa namni itti darbe humaan beekuu dubbatee galuun ala waa lafan kaa'uu waa lafa kaa'ee beekaayi waa barreessaayi waa barreessuutti jiraayi moo dubbateetuma gala
jettanii warri na gaafattanis baay'ee keessantu jira waan ta'eef kitaabni akka lama harka jira. Tokko akkuma akkasin na beektan seenaa qorachuu. Inni waan guddaa waan dubbifameerraa dhufamu qofa otoo hin taane waan deemamee miilaan qoratamu biyya keessa deemanii qorachuu suni waan afaanidhaa waan ta'eef waan har'a callum jedheen saaqamne waan ta'eef guyyaan saaqu waan jiruufis naa taa'u. Inni biraa garuu asoosama xiqqoo jiruuf jireenya hawaasaa keenyaa agarsiisu. Asoosama xiqqoo nama jabeessu aartii barreeffamaa amma dandeettii kootiitti waa qabu of keessa yeroo gabaabaatti isinii fiduufan jira. Asoosamni kun kitaaba fuula 250 qaba. Barreessaan kitaabichaa ana gulaaltota isaa yeroo biraan isinii kaa'a. Kitaaba kana isiniif seenessuudhaaf karaa YouTube'iitiin hiriyoota koo fi gulaaltota koo faana mari'adheera. Torbaanitti kutaa tokko dhimmootan kaan hojjedhuun alatti jechuudha. Isin biraan hangaa qindeeffama gaariin na amanaa asoosama isin jaalattanidha. Gaafan kana jedhu waan an ofii barreesseef otoo hin taane dhugaa baatti. Namni dhugaa jibbu yoo jiraate immoo fira sobaa yoo ta'e malee yookaan bobaa bitaa mirgaa jalaa yoo soba qabaate malee namni dhugaa jibbu hin jiru. Kanaaf asoosamni baay'ee jaalattan akkaan jaalattanis dhufaa jira. Kanaaf har'a YouTube'ii kanaan bahee isinitti dubbachuudhaaf dhufe. Ammas YouTube'ii koo waan isinitti tole sheerii godha, laayikii godha, komentii godha, sabiskiraayibii godha. Nafaana ta'a. Kottaa nafaana jiraadha. Hin dhuftan isinii YouTube'ii irraa gara showuu gurguddaattis jijjiiruufan jira. Showuu gurguddaa namoonni gurguddoon rogeeyyiin irratti dhiyaatan jiruuf jireenya hawaasaa kan biyyaa kan addunyaa xiinxalanis dhufuudhaaf jiru isaaf yeroo gabaabaa naa kenna. Showuu isin jaalattantu dhufaa jira. Ulfaadhaa.